Eshi maatii yoonitu bakka jirtanitti nagaan isiniif abaayatu guyyaa irraa kanas viidiyoo kan biraa tokko isiniif qabadhee dhufeetan jira. Egaa akkuma beekamu Adobe gosa shan irratti xiyyeeffannee walii wajjin ilaalaa jirra. Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Animation fi Adobe Illustrator irratti baay'inaan xiyyeeffannee kan nuti hojjechaa jirru. Viidiyoowwan baay'ee sanaan dura galakkisnee turre. Ammas immoo guyyaa irraa kana kan nuti hojjennu Adobe After Effects keessatti akkamitti text effect hojjenna kan jedhu walii wajjin ilaalla. Namoota YouTube kanaaf haaraa taatan YouTube keenya subscribe gochuudhaan miseensa keenya ta'a akkasumas like share gochuudhaan hojjechuu isiniin jechuu barbaanna. Kallattiidhumaan gara viidiyootti gallaa Adobe After Effects keessatti akkamitti text effect hojjenna yookiin immoo text transition hojjenna kan jedhu walii wajjin ilaalla. Akka dhumaatti hordofaadha. Kinoo asii akkuma agartan Adobe After Effects gallaa. Kanatti nu baasee booddeesii inni project irra keenya inni project bannaa jechuudha. Inni project erga banneen booddee kinoo asii ishee kana bannee irratti design gochuu dandeenya. Kinoo ishee kana bannaa. Akkuma agartan erga akka kanatti nu baaseen booddeesii maal goona mallattoo kanarraa kaasnee ishee kana 1920 goona achi booddee ishee kana immoo full HD keenya akka ta'uuf 18 goona jechuudha. Isheen kun kalariidha. Background keenya kalarii isaa mi'aa jijjiirru black dhaan hojjennu. Black goone okay jennuun achi booddee full HD keenya baasa jechuudha. Akka kanatti erga akka kanatti baaseen booddee asirratti maal goona textiidha jechuudha kan nuti barreessinu. Jalqaba maal gochuu qabna mee barreessina. Qubee tokko barreessina. Erga barreessineen booddee kinoo asii effect keenya irra kaawwanna. Effect kanarraa mee 300 loop kanarraa 300 loop kana fidnee kinoo asirra keenya. Erga asirra keenya booddee akka kanatti kan inni nu baasu. Kana maal goona akka kanatti gaafa as bunnu asitti kinoo 360 loop kan jedhu nu baasa. Isa asitti filannee kanadha jechuudha. Achi booddee si text keenya irra kaawwannee kana maal goona edit goona jechuudha isa kana. Maal jennaani mee ammataa keenya media keenya isin kan barbaadan gochuu dandeessu. Asii mee 130 irraan kaa'a. 130 irraa inni kun bal'inni isaa kun 200 ta'u. Achi booddee asii dhufee maalan godhaa barreeffaman filadhaaf asii qubee isaan filadhaafi kanarraan galchaa akkuma agartan amma galcheetii xumureetan jira jechuudha. Amma maal gochuudha effect isaa hojjechuudha jechuudha. Amma akkuma agartan effect isaa hojjechuudhaaf jalqaba asirraan kaawwadha. Asirraa asii maalan godhaa ergan akkas godheen booddee asirra dhufee akkasittaan fidaa. Akka kanatti reeknoo yaa'uu ni danda'a. Akka kanatti yaasnii akka inni dalgu gochuu dandeenya. Achi mee akka kana goonee save haa goonu. Amma kanaan haa ga'u. Asii dhufnee preview jala gaafa laallu akka kanadha jechuudha yaa'insi isaa. Mee asii duubatti deemnee hunda isaa laallu asii. Akka kanadha jechuudha akkuma agartanii. Isinis akka kanatti effect kan mataa keessanii hojjechuu dandeessu. Effect kan biraatiin walitti deemutti
Bye bye.